Har'a ayyaana yaadannoo Dubroo Maariyaamii gara mana qulqullummaatti fudhatamuu isheedha. Tokkos ayyaana yaadannoo ergamaa qulqulluu Faanu'eelidha. Tokkos ayyaana yaadannoo qulqulluu Na'akku Tolaabidha. Tokkos ayyaana yaadannoo qulqulluu Zeenaa Maarqosidha. Tokkos har'a yaadannoo Abbaa Libaanosidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 3 har'a ayyaana yaadannoo Dubroo Maariyaamii gara mana qulqullummaatti fudhatamuu isheedha. Tokkos ayyaana yaadannoo ergamaa qulqulluu Faanu'eelidha. Tokkos ayyaana yaadannoo qulqulluu Na'akku Tolaabidha. Tokkos ayyaana yaadannoo qulqulluu Zeenaa Maarqosidha. Tokkos har'a yaadannoo Abbaa Libaanosidha. Ayyaana Dubroo Maariyaam mana qulqullummaatti fudhatamuu ishee. Akkuma beekamu haati keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam kan dhalattee wareegaani. Kanaaf abbaan ishee Iyyaaqamii fi haati ishee Haannaan wareega sana raawwachuuf yaadan. Wanti yaadanis walitti himan. Daa'ima dhalattee kanaan osoo garaan ishii jaalala firaan bariin osoo garaan nyaatan dhandhamiinis waadaa keenya raawwannu jedhanii gammachuudhaan fuudhanii muddee 3tti waggaa 3ffaa yommuu umuriin ishee guutu qabatanii gara mana qulqullummaatti galchan. Lubni mana qulqullummaa yeroo sanatti hangafummaadhaan tajaajilaa ture luba Zakkaariyaasi. Innis yommuu wareega taatee kan dhiyaatte Dubroo Maariyaam fudhatu waa'ee nyaataa, dhugaatii fi haala jireenya ishee irratti dubbachuuf uummata walitti qabee ture. Osoo isaan waa'ee nyaata ishee kana akkam goona jedhanii dubbatanii ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Faanu'eel samii irraa xoofoo fi bistii nyaata samii irraa kan ta'e qabatee irra keessaatii kallattii isaan jiraniin mul'ate. Yommus lubichi Zakkaariyaas kennaan ergamaan qabatee dhufe kun kan isaa itti fakkaatee gara kallattii ergamichi jirutti yoo siqu ergamichi jalaa ol fagaate. Itti aanaan lubichaas akkasumaan fudhachuuf yeroo dhaqu ergamichi jalaa ol fagaate. Sana booda hojiin Waaqayyoo hin beekamu mee Haannaa daa'ima kee yookiin Dubroo Maariyaamii kophaatti dhiisii xiqqoo irraa siqi jedhaniin akkasumas godhan. Yommus qulqulluu Faanu'eel hamma dheerina hojjaa namaatiin lafarraa ol fuudhee koola isaa tokko lafarraa afee koola isaa tokkoon ammoo golboobee xoofoo baasee hibistii immoo nyaachisee deebi'eera. Lubichis erga nyaataa dhugaatiin ishee furmaata argateera jedhee akka mana qulqullummaa galtu taasiseera. Haati keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam egaa kana booda hibistii samii fi xoofoo samii ergamaa Waaqayyootiin sooramaa waggaa 12 mana qulqullummaa keessa jiraatte. Afaan Giiziitiin Ba'aataa Maariyaam jedhamee kan kabajamuu fi waggaa waggaadhaan muddee guyyaa 3 kan yaadatamu seenaan kanadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa qulqulleetti haadha keenya Dubroo Maariyaamiin nutti haa araaramu. Sugni ishees nu waliin haa ta'u. Ameen. Tokkos har'a guyyaa yaadannoo ergamaa qulqulluu Faanu'eelidha. Haati keenya Dubroo Maariyaam waggaa 3 booda gara mana qulqullummaatti yommuu fudhatamtetti lubni Zakkaariyaas waa'ee nyaata isheef baay'ee yaadda'ee ture. Yaaddoon luba Zakkaariyaas yeroo gabaabaa booda itti ni murame. Kunis osoo mariirra jiranuu ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Faanu'eel xoofoo fi hibistii yookiin baxalaa samii qabatee dhiyaate. Lubni Zakkaariyaas ergamichi xoofoo fi hibistii qabatee dhufe kun ergamicha xoofoo fi hibistii qabatee dhufe kana kan fide isaaf se'ee fudhachuuf itti adeemnaan ergamichi jalaas fagaate. Sana booda itti aanaan isaas yommuu ergamicharraa hibistii kana fudhachuuf jedhu ergamichi kan jalaa fagaatu ta'e. Booda irraa wanti Waaqayyoo hin beekamu mee daa'ima kanaaf ta'innaa laata jedhanii yommuu Dubroo Maariyaam kophaatti gatanii jalaa siqan ergamichi koola tokko afee koola tokkoon immoo golboobee dheerina
nama tokkoon lafarraa ol fuudhatee xoofoo obaaseen hebistichas soore. Haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam gara mana qulqullummaa kan seente muddee 3 yommuu ta'u, ergamaan kunis hebistii fi xoofoo samii kan fideef guyyuma kana. Ergamaan qulqulluu Faanu'eel namootaaf gufuu kan ta'an seexanaan ari'uudhaan hanga Barbaanositti kan fageessudha. Mootiin Sooriyaa Walde Adeer Israa'eliin yommuu of jala oolchu raajaa Eelsaas ta'ee ijoollee Israa'el baraaruuf qulqulluu Faanu'eel macca isaa waliin isaan keessa qubateera. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 6:14. Kanaanis ija diinaa balleesse. Eelsaa fi ijoollee Israa'eliif gonfoo mo'annaa itti uffise. Ija isaanii jalaa dhokateera. Ergamaan kunis tokkoffaa Moototaa boqonnaa 19:15 irratti akkuma dubbisnu raajicha Eelsaa hirriba keessaa dammaqsee bixxillee nyaadhu kan jedheenidha. Ayyaanni yaadannoo ergamaa qulqulluu Faanu'eel kan kabajamus muddee 3 fi caamsaa 3dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa ergamootaatiin nutti haa araaramu. Sugni ergamaa qulqulluu Faanu'eel nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos arri guyyaa yaadannoo qulqulluu Naakkutoo La'aabidha. Bara 12 keessa dhalate. Mucaa obboleessa Laalibalaati. Abbaan isaa Harbee, haati isaa immoo Markeezaa jedhamu. Yeroo inni dhalates sirni galatoo xumuramuuf yommuu Naakkutoo La'aab jedhee daaqoniin lallabu waan ta'eef maqaan isaas Naakkutoo La'aab jedhamee moggaafameef. Akka duuka bu'aa Yohaannis qeerrummaan kan jiraatedha. Qulqulluun kun kennaan hafuura qulqulluu irra ture. Yeroo hunda gadadoo gooftaarra gahaa ture kan yaadatu yoo ta'u, waggoota 40f eeboo dhaabee boolla keessatti eeboon isa waraanaa gadadoo gooftaa kan yaadachaa turedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis hojii isaa kana argee waggaa kana guutuu gadda koo kana yaadachaa kan turte, dhiiga kees kan dhangalaaste, mana qulqullummaa keetti argamanii kan kadhatan, iddoo kanallee qaamaan osoo hin dhaabbatiin yaadaan kan amananii kadhatan hunda siifan maara. Kanaaf hin gaddiin gammadi jedheen. Atis hanga guyyaa dhufaatii lammaffaatti hanga addunyaan kun darbuttis dhokadhuutii jiraadhu jedheen. Hanga addunyaan kun darbuttis iddoo kanatti dhukkubsattoonni kan itti fayyan haa ta'u jedheen. Egaa waadaa sana ammas ija keenyaan deemnee arguu ni dandeenya. Hanga har'aatti xaballi baaxii gubbaarraa gadi cobu hin gogu. Gannas bonas akkasuma inumaayyuu ganna hirdhata bona ni dabala. Innis Bataskaana Ashiiteen Maariyaam jedhama. Bara 1211 ijaare. Ilma Laalibalaa Yitbaarak guddisee mootummaa kennee fi sadaasa 3 akkuma Henook dhokateera. Kunis dhalatee waggaa 70tti. Qabsuura qulqulluu kanaan guyyaa 21 kan sukkuumame, araarsummaa isaattis kan amaneef umuriin isaa akka dheeratu gooftaan waadaa galeeraa fi tolaa maqaa tolaatiin kan simatu gatii tolichaa argata. Dhuguman isiniin jedha, warreen xixiqqoo kanaaf bishaan qorraa xoofoo tokko yoo kennitaniif gatiin keessan isin jalaa hin badu. Maatiyuus boqonnaa 10:40. Araarsummaa fi sugni Naakkutoo La'aab nu waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u. Ameen. Tokkos arri guyyaa yaadannoo qulqulluu Abuna Zeenaa Maarqosidha. Abuna Zeenaa Maarqos biyyi isaanii Zoraareedha. Abbaan isaanii Yohaannis, haati immoo Dibooraa yookiin Maariyaam Zamadaa kan jedhamtu yoo ta'u, kan dahan misiraachoo ergamaatiin. Guyyaan dhalootaa isaaniis sadaasa 24 akkuma dhalataniin guyyaa sadaffaatti abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf kan sagadanidha. Guyyaa cuuphaa isaaniis kadhannaa lubootni kitaabarraa jedhan inni afaanumaan waliin jedheera. Yeroo cuuphanis abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf waaqa tokko nan sagada
yoo jedhu bishaan isaan ittiin cuubaman ni danfe. Lubni Tsaggaa Za'aab ture wanta kana argee gara mana qulqullummaatti dhiyeesse. Ergamaan akka inni deebi'u taasisee ajaa'iba qulqulluu kanaa ibsuuf mataan lubichaa moluu waan ta'eef itti siqee osoo mataa dibattee rifeensa siif biqilcha jedheen. Innis bishaan qulqullichi ittiin cuubame sana mataa yoo dibatu rifeensi isaa deebi'ee margeefii jira. Waggaa 8tti aangoo diyaaqonummaa fudhatanii yoo deebi'an saamtonni ulee isaanii harkaa fudhannaan bofa taatee isaan ajjeefteetti. Waggaa 30 yommuu guutan warri isaanii niitiitti fuudhan. Isaan garuu kaayyoon isaanii Waaqayyoon qofa gammachiisuu waan ta'eef waliin hin rafne bahanii gara kawaalaa galan. Isheenis akkuma isaanii gara kawaalaa galte. Gara Muhuur dhufanii mootichi Waaqarkeetti bulutu ture. Dhaqaniis mootichaan beela'ee maqaa Yesuusiin wanta nyaadhu naaf kenni jedhanii. Mootichi sammuu deebisee Yesuus eenyu jedhee isaan gaafate. Abuna Zeenaa Maarqosis Waaqa kootii jedhaniin. Mootichis deebisee erga Waaqa kee ta'ee mee amma anatti agarsiisi jedheen. Yeroo kana gara mana Waaqarkee geessee isaan irra dhaabbate. Booda lafti banamtee Waaqarkoota kana liqimsite. Namootni gama mootichaatiin jiran immoo kan arganii sodaatanii iyyan. Booda lubummaa fudhatanii deebi'anii isaan cuuphaniiru. Gara Guraagee dhaqanii uummata barsiisanii deebi'aniiru. Mootii Adaal Abdulmaal jedhamus akkasuma uummata isaa waliin amansiisanii kiristaanummaatti deebisaniiru. Abuna Zeenaa Maarqos Abuna Taklaayimaanoot irraa monoksummaa fudhatan. Dabra Bisraatitti kawaala bu'uuranii uummata hedduu barsiisaniiru. Leencota 200 fi qeerramsoota 200 oliin marfamanii duumessaan bahanii biyya Daqqii gahanii deebi'aniiru. Guyyaa tokkos sirna qiddaasee raawwatanii baay'ina uummata qorrobuu irraa kan ka'e aduun lixuuf taate. Isaanis gara Gooftaatti kadhannaa taasisuudhaan hanga isaan namoota hafaniif dhiigaa fi foon Gooftaa kennanii waliin gahanitti aduun bakka jirtutti dhaabbatteerti. Buddeena 8 monoksee 800 sooranii masoobii 300 hambisaniiru. Kana booda waggaa 140tti boqotan. Waaqayyos nama maqaa qulqullichaan isa kadhate akka maaruuf waadaa kenneeraaf. Ayyaanni yaadannoo isaanii muddee 3dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyoon itti haa araaramu. Sugni abbaa keenyaan waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos harree yaadannoo abbaa Libaanosidha. Dhaloonni isaanii Roomidha. Iddoon dhaloota isaaniis Qusxinxiiniyaa maddiidha. Abbaan isaanii Abrahaam, haati isaanii immoo Nigisti jedhamti. Warri isaanii kun hafee kan hin jedhamne sooreyyii garmaleedha turan. Qulqulluun kunis kan dhalatan misiraachoo ergamaatiin. Libaanos jechuun gaara yookiin tulluu ol ka'aa yoo ta'u, iddoo haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamitti dhalattedha. Abbaa Abuna Libaanos ijoollummaan aangoo diyaaqonummaa fudhatanii tajaajilaa turan. Abuna Libaanos yommuu umriin isaanii fuudhaaf ga'u warri isaanii Qusxinxiiniyaadhaa niitiitti fuudhan. Isaan garuu fedhiin isaanii Waaqayyoon tajaajilaa jiraachuu waan ta'eef ishee waliin hin bulle. Halkan sana qofa warra isaa bira erga bulee booda ergamaan Waaqayyoo yeroo 3 Libaanos jedhee waamee Room irraa gara Masriitti fide. Yeroo sanattis kan isaan simatan monoksee beekamaa Abbaa Phaakumiis ture. Abbaa Phaakumiis irraayis sirni monoksummaa ni raawwatameef. Sana boodas ergamaan Waaqayyoo gara biyya keenya akka dhufutti hime. Ergamichis isaan masakaa gara Aksumiin ga'ee ni jira. Kunis bara 486ttidha. Aksumitti holqa soofanii kadhannaan kan jiraatan ta'an. Iddoo isaan kadhannaa taasisan kanatti dubartiin takka bishaan waraabuu dhuftee dhagaa irra jettee mucaattee yoo kuftu argan. Daa'imni harkaa qabdus ni du'e. Yommuu gadditee boossu arganii isaan ulee sororoo qabataniin yommuu reeffa mucaa tuqan reeffichi du'aa ni ka'e. Mootonni warri aangoo irra turan Aksumitti isaan mufachiisanii turan. Phaaphaasii fi
mootichi gibira uummata kaffalchiisaa harka fuudhaas uummatarraa fudhachaa waan turaniif Abuna Libaanos uummaticha irratti ba'aan guddisiinaa jedhanii waan barsiisaniif diinummaan itti ka'an. Yeroo kana kan bakka dhuftee hin beekne baqattuu maaltu murteessaa taasisee jedhanii ari'atan. Kanaanis roobni yeroo dheeraaf naannoo sanatti roobuu dide. Namoonnii fi mootonni balleessaan isaanii galeef qulqullicha Waaqayyoo mufachiisneerra yoo jedhanii dhaqanii dhiifama gaafatan. Sana boodas akka isaan jedhanitti seericha sirreessanii isaaniin araaraman. Battaluma roobni roobeefii jira. Isaanis Aksum irraa ka'uudhaan jaarraa ja'affaa keessa hanga naannoo Salaalee ga'aniiru. Kiristaanummaa lallabuun, kan dhukkubsate fayyisuun, kan beellee kaasuun, yommuu bishaan dhabamus bishaan burqisiisuun ajaa'iba garaagaraa raawwataniiru. Gara Shawaa erga dhufaniis isaan dirree Libaanos yookiin Zeegaamaal turuu barbaadaniiru. Haa ta'u malee ergamaan Waaqayyoo iddoon kun siif hin eeyyamamne, si booda abbaan ka'uu iddoo kanatti kan kadhatu jira, siif garuu gara ani sitti agarsiisu adeemta. Garuu maqaan naannoo kanaa sumaan moggaafamee hanga dhumaatti siin waamama jedheen. Akkuma Waaqayyo jedheen Kawaalee Dabra Libaanos hanga yoonaa dirree Libaanos jedhamee beekama malee maqaa qulqulloota biraatiin hin moggaane. Iddoo garaa garaattis holqa Bataskaanaa 80 ol ta'an qotaniiru. Haa ta'u malee hojii gaarii kan hin jaallanne seexanni namoonni dhagahamtii qabaniin namni kun hojii kana kan hojjetu gocha seexanaa yookiin matatiidhaan jedhanii gara kaabaatti akka deebi'anii ari'ataman ta'e. Isaanis sana booda gara Eertiraa deemuudhaan kawaala guddaa tokko Eertiraa keessatti hundeessan. Xabala dhukkubsattoota fayyisuus ni burqisiisaniif. Achuma Eertiraatti amajjii 3 waggaa 140tti boqotaniiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyoon itti araaramu. Sugni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Saga manera Mariam gifte doharar siti Gabriel Mariam abesserat wend lijib tawaljanshi